PP'n Amaaraa PP Oromiyaatti saree qaltee jira. Deeggartoota bilchiginaa Oromiyaa walitti qabanii gara Bahar Daar erganii gara Bahar Daar gaafa ergan dhufaatii isaa gaafuma dhaqan iddoo buufata xiyyaaraa sanii jalqabee ifannaa afaan Oromoo dubbachuu isaaniiti. Hunduma caala immoo kan nama kofalchiisu eegumsa isaanillee fudhatanii gaafa dhaqanii eegumsi kee hin barbaachisu jedhanii eegumsa isaanillee deebisan. Xiyyaruma isaan dhufanii isaan qabanii deebisan eegumsa isaanii. Isaan keessaa tokko Alamuu Simeeti. Alamuu Simee eegumsa isaa qabateeti kan inni deeme. Eegumsa isaa qabatee deemee erga achi dhaqee iddoo galmaa sana erga gahee booda eegumsa isaa sana deebisii jedhanii hin barbaachistan asitti deebi'aa jennaan didan jarri. Didanii jennaani yoo iddoo kana dabartanii jettanii iddoo kana kanarratti qeellanii iddoo kana dabartanii jennaan isin rukunnaa jedhanii afaan qawwee gaafa itti qabanii jedhanii Alamuu Simee ijoolleen kun bari kan federaalati. Federaalirraa dhuftee eeyyama federaalaa qabu poolisii federaalati. Kan Oromiyaati miti. Innumti waan nama saaxilu qaba. Namni kun Oromiyaa keessa hojjechaa jira. Aangawaa yookiin aangawaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Federaalli maaliif akka isa eegu nuuf hin galu. Federaalli maaliif eegduu akka ramadeef nuuf hin galu. Shimalleessis akkasuma kana dura isinitti himneerra. Egaa amma namoota baay'ee waan naannoo poolisii naannoo waan shakkaniif poolisii federaalaa ramaduuf jechuudha eegumsa federaalaa. Hundaafiyyuu kan federaalatti jedhus federaalaanis abiyyuu maaliif hin taane iddoo kanatti siin eeyyamnu jedhanii achiin booda isaan hafanii Alamuu Simee kobaasaa galma galee jedha. Kobaasaa eegumsa isaa malee jechuudha. Hagam akka saaxilame ilaalaa kanaan. Hagam akka wal dha'uu ture ilaalaa. Otoo rakkoon tokko uumamee jiraate maal akka ta'uu danda'u ilaalaa. Haala kanaan egaa hundumti isaaniiyyuu warri eegumsa qabanis eegumsa isaanii dhabanii achi dhaqanii simannaan kana fakkaata. Simannaan walumaa galatti namni kantiibaan magaalaa Bahar Daar namni aangoo qabu achi keessaa jechuudha. Bilchiginnaa Amaaraa keessaa namni aangoo qabu tokko dhaqee isaanii siman tokko dhaqee baga dhuftanii shoo baga dhuftanii aanaa dhufu namni jedheen tokko hin jiru. Haala kanaan sareetti qaluu jechuu kanaaf kan sareetti qaluu jenne salphisuu kan jenne kanaaf. Achiin booda akkuma sareettiyyuu kootta baga dhuftanii jedhanii galma wayiitti erganii galma wayiitti erganiin booda hoteela wayiitti hoteela Hayilee Gabrasillaaseeti akkanatti manitti hoteela Hayilee Gabrasillaasee sanitti erganiin booda namni tokko Bilchiginnaa Amaaraa keessaa dhaqee isaan wajjin walgahii sana hirmaate hin jiru. Namni tokko inni kunis hunduma caala tuffii akkamii akka isaanii qabanidha kan argisiisu. Hagam ija keessan arguun barbaannu. Hagam waan wanti keessaniyyuu nu gaheera quufneerra isin hin feenu. You are nobody jechuun homaa miti isin jiraattanii dhiistanii dhuftanii deemtanii homaa nun gootanii homaas nun gootanii jedhanii erga akkasii kana itti dabarsuudhaaf kan isaanii dabarsuu barbaadanii. Haala kanaan egaa kan waan afurtu achitti ta'e duraan dursee kabajni hin arganne kabaja hooggansi naannoo Amaaraa warra Oromiyaadhaa dhufe keessummaa isaanii Oromiyaa kanaa kabaja hin kenninee fi kabaja dhoorkate tokko lammaffaa walgahii isaan gaggeessan irratti dhaqanii hin hirmaanne yookiin waan san irratti akkuma beekamtummaallee kennuudhaaf hirmaannaa hin qabani. Sadaffaan wanti iddoo sanatti ta'e boombiitu dho'e. Boombiin walgahichi kan gaggeeffame galma keessaa fooqii tokkoffaa irratti jedhamee jira. Fooqii tokkoffaa irratti hundumtuu iyyuu erga galee booda boombiin lafatti dho'ee jedhanii gamoo jalqabaa irratti. Boombiin kun gaafa dho'u boombiin dho'ee hundumtuu iyyuu fiigee gara galma sana keessa bahuudha gaafa ta'u lakki hin bayinaa jedhanii dhoorkan namoota hunda galma keessatti dhoorkanii warri argan garuu lafa mana sana keessatti jechuudha. Foddaan hoteelichaa mastaawotiin isaa jechuudha caccabeera. Maalirraa ka'eeti kan inni caccabe? Akka isaan jedhanitti kun laaptooppiitti dho'ee jedhaniin namoota tokko tokkoon. Namoota kaaniin jenereetariitu dho'ee jedhaniin. Namoota tokko tokkoon ibsaadha kontaaktii ibsaatii jedhaniin. Yaada sadii kan isaan dhiyeessan. Ibsaa kompiitara dho'ee jenereetarii dho'ee. Jenereetariin dho'uus ibsaan dho'uus waanumti feeyyuu dho'u amma fee dho'u galma sana raasee mana sana raasee foddaa hoteela sana caccabsuu hin danda'u garuu suni ta'ee jira. Sanaan alas balbala irratti boombiin dho'ee jira jedhama. Iddoo lamatti kan dho'ee jedhama. Isa bira darbee wanti namoonni argina ija keenya jedhanii hin awwaalanii dafanii achii kaasan malee namoonni miidhamanii jiru jedha. Boombii sanaan namoonni madaa'an jiru. Nama du'ee quban qabnu hin beeknu namoonni miidhamanii hospitaala geeffaman jiru jedhanii namoonni dubbatan jiru. Kana hunda garuu Abiyyi erga dhaga'een booda awwaalaa jedhee jedhan. Awwaala wanti kuni tasuma dhagaamuu hin qabu. Wanti kuni bahuu hin qabu jedhanii baay'ee dhoksaa turanii otoo dhoksuu yaalanuu egaa hundumtuu iyyuu walirraa fuudhee amma hunduma bira ga'ee namoonni achitti argamanis hedduun isaanii nahanii kana dubbachaa jiru. Sanaan alas inni arfaffaa inni jalqabaa kabaja yeroo isaan dhaqan hin kennineef sareetti qaluudha suni.
lammaffaa eegumsa isaanii irraa mulqanii eegumsa isaanii sanaa irraa mulqanii sadaffaa nageenyi isaanii amansiisaan turre jechuun yaalii ajjecha irratti gaggeeffame jedhamuu danda'a. Boombii irratti dhukaasuu kun otoo milkaa'ee fi hunduma isaanii iddoo tokkotti fixuuf ture. Sun hin milkoofne walumaa galatti baga rabbi isaan baasee nuti namni akka ijjannoo simbirtuu miidiyaatti du'aa namaatirraa homaan argannu du'aa eenyuti iyyuu hin